Welcome to you one and all. This is the Emirates Stadium, North London, the match of the Premier League season so far. Saka plays it in, Gabriel's there, and Arsenal lead! That is precisely what they missed. Martin Odegaard, Zubimendi! Oh, that's tiny! Taken back by Timber, Trossard! Without doubt, without compromise, and Trossard, and Jesus! What about it? Oh, what a moment! What a lovely moment! Walitti deebineeraa Premier League England torbee 19ffaattiin taphni eegamaa ture olaantummaa Arsenaaliin kan xumurame Arsenal ga'umsa olaanaa waliin Aston Villa injifachuudhaan imala shaampiyoonummaadhaaf gochaa jiru. Ticimsateeraa taphicha goolii 4-1 Arsenal Aston Villa kan ittiin injifate Aston Villaan ga'umsa taphattoota Arsenal tapha kaleessaatiin dandamachuun dandeenya Arsenal humna Aston Villaan ol kan ture ga'umsi Arsenal Aston Villa kilaba xiqqoo isa fakkeessetti kan ture dhiyeenya goolii galchuudhaaf kilabii rakkate Arsenal kaleessa garuu kallattii garaagaraatiin goolii 4 kan inni galchee rukuttaa rogaa sochii taphaa hawwataa fi akkasumas immoo sarara peenaalitiin ala fageenyarraa goolii hawwatu galchuudhaan Arsenal kan injifatee taphni Aston Villa fi Arsenal kun bifa lama kan qabu kan ture boqonnaa dura taphichi hagas mara kan ture yaalii gooliitiin kan dabalame turre Arsenal boqonnaa dura taphicha guutumatti to'atus carraa goolii uumuudhaaf rakkateeti kan ture kubbaa kallattii goolii tokko qofa boqonnaa dura taphattoonni Arsenal kan isaan yaalanii Aston Villaan boqonnaa dura kubbaa kallattii goolii eegde osoo hin yaaliin kan xumure garuu carraa goolii kan argate Aston Villaadhaaf keessattuu daqiiqaa 13ffaatti Oli Watkins carraa Aston Villaattiin dursuu danda'u argatee gara alaatti kan taphataan kun kubbitti kan dhiitee taree osoo galchee ture qabxiin tapha kanaa silaa kana ta'uu dhiisu mala kan ture Mikel Arteetaan boqonnaa dura qarqara mirgaatiin sochii Bukayo Saka daangessuudhaan qarqara bitaan karaa Leandro Trossardin sirriitti dhiibbaa uume morkachaati kan ture Martin Odegaard tapha kaleessaatiin Saka caala kubbaa hedduu Trossardii fi kennaati kan ture boqonnaa dura Arsenal qarqara bitaatiin harka 45 dhiibbaa uumee kan taphate boqonnaa dura sarara gidduutiin harka 29 qarqara mirgaa karaa Sakaatiin ammoo harka 26 qofa kan ture kana dura dhiibbaan Arsenal goolii galchuudhaaf kilaboota irratti taasisu qarqara mirgaa karaa Sakaatiin kan ture kaleessa garuu boqonnaa dura Mikel Arteetaan kana hir'isuudhaan dhiibbaa karaa bitaatiin akka dabalu kan taasise taree gama Aston Villaatiin ga'umsa gaariirra kan ture sababa dabbiitiin kan taphanne maatii kaash waan hin jirreef bakka isaa kan taphate ammoo Bogaardee ga'umsi isaa hagas maraa fi akkasumas ammoo carraa taphaa argachaa waan turree fi taphataa kana dhiibbaa keessa galchuudhaaf qarqara bitaa waan filate kan fakkaatu Mikel Arteetaan taphni boqonnaa deebii baay'ee hawwataa goolii hedduu fi akkasumas ammoo yaalii goolii hedduutiin kan irra deddeebiidhaan dabalame kan ture gooliin shananuu kaleessa galee boqonnaa deebiidha. Taphattoonni kan galchanii taphattoonni Arsenal boqonnaa deebii sirriitti fooyyessanii deebi'uudhaan ga'umsa addaa dirree keessatti kan isaan mul'isanii sochiin Arsenal boqonnaa booda kilabichaaf bara dorgommii kana ga'umsa olaanaatti jechuu ni dandeenya. Aston Villa kilaba walitti aansee kilaboota injifachaa ture kun kaleessa Arsenal boqonnaa keessattuu boqonnaa deebii ga'umsi Arsenal olaantummaa Aston Villa irratti fudhate Aston Villa kilaboota walitti aansee ga'umsa olaanaatiin injifachaa ture osoo hin taane kilaba xiqqoo championshipii keessa morkatu isa fakkeessite kan ture Arsenal boqonnaa deebii goolii galchuudhaaf daqiiqaa sadii qofatu kan itti fudhate daqiiqaa 48 irratti miidhamarraa bayyanachuudhaan tapha kaleessaatiin filannoo jalqabaatiin kan taphate Gabriel Magalhaes akkuma adeeffate rukuttaa rogaarraa goolii galchuudhaan
Arsenaal dursa kan qabachiise Magalhaes tapha darbeen jijjiiramee seenuudhaan taphateetti kan ture kaleessa garuu filannoo jalqabaatiin Saalibaa waliin gara dirree seenuudhaan kan taphate taphataan kun filannoo jalqabaatiin gara dirree kan seenu taanaan sarara ittisaa cimsuu qofa osoo hin taane kubbaa dhaabbate keessattuu immoo rukutaa rogaarraan goolii ni galcha yookiin ammoo taphattoonni Arsenaal goolii akka galchan kan ni taasisuu daqiiqaa 4 booda immoo daqiiqaa 52 irratti Martiin Zuumeendii dursummaa Arsenaal gara goolii lamaatti kan bal'isee goolii sochii taphaa hawwataa waliin kan galedha gooliin Zuumeendii jechuudha. Gaheen dursaa taphattoota Arsenaal Martiin Odegaard olaanaadha kan ture jalqaba taphattoota Aston Villa irraa kubbaa kana kan buufatee deebisee tapha hawwataa waliin Zuumeendiidhaa fi taphattoota Aston Villa hedduu gidduu kubbaa loosee mijeessee kan kennee fi Odegaard gara ga'umsa isaatti deebi'aa jiraachuusaa tapha kaleessaa fi taphoota darbaniin agarsiisaatti kan jiru daqiiqaa 69 irratti Leandro Trossard sarara peenaalitiin irraa goolii hawwattuu galchuudhaan Arsenaal goolii 3-0 akka dursu kan gargaaree jijjiirame kan seene Gabriel Jesus daqiiqaa 78 irratti innis fageenya irraa goolii baay'ee hawwattuu galchuudhaan goolii Arsenaal gara afuriitti kan ol guddisee sababa miidhamaatiin taphataan kun hedduu darramaatti kan ture hanga abdii kutuutti ga'ee akka ture dhiheenya turtii miidiyaalee waliin taasiseen dubbateetti kan ture kaleessa goolii erga galchee booda gammachuusaa haala addaatiin ibsachaati kan ture fooyituu ofirraa mulquudhaan gammachuusaa kan ibsatee keessattuu erga goolii galchee booda fooyituu ofirraa mulquudhaan amantaa hordofuun uumaasaa kan inni galateeffate Gabriel Jesus guyyaa 363 booda kaleessa goolii isaa jalqabaa kan inni galchee tapha kaleessaatiin Aston Villaan kubbaa kallattii goolii eegde yaaluudhaa fi sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 34 kan itti fudhate yaalii kallattii goolii eegdee jalqabaatiin goolii galchaniiru Aston Villaan sa'aatiin idilee daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa qisaasee 8 dabalame keessaa afuraffaarratti Olii Watkins goolii Aston Villa mo'amurraa hin baraarre kan galche tapha kaleessaatiin Declan Rice akkasumas immoo Ricardo Calafioriin sababa miidhamaatiin hin taphanne Timbarammoo miidhamarraa bayyanachuudhaan filannoo jalqabaatiin taphachuudhaan ga'umsa bayeessa kaleessa kan mul'ise Arsenaal bara 2025 injifannoodhaan kaleessa kan xumure Arsenaal qabxii 45 garaagarummaa qabxii 5 Premier League England kana dursaatti kan jiru imala Aston Villa osoo hin mo'atamin imalaatii ture kaleessa Arsenaaliin kan jalaa dhaabbatee dorgommii hundaanuu taphoota 11 darban walitti aansee injifachuudhaan ga'umsa bayeessa irratti kan argamu kan ture kana keessaa immoo 8 Premier League Englandiin walitti aansee injifachuudhaan murkataa waancaa ta'uusaa mirkaneesseetti kan ture kaleessa garuu ga'umsa gadaanaa mul'isuudhaan Arsenaaliin kan inni mo'atame tarii Aston Villaan kaleessa ga'umsa gadaanaa mul'isuu isaatii fi ga'umsa Arsenaal akkuma jirutti ta'e maatii kaashif akkasumas immoo Boubacar Kamara taphattoonni kunneen lamaan sababa adabbii kaardii akeekkachiisaa 5 osoo hin taphatiin hafuun isaanii kilabichi ga'umsa gadaanaa akka mul'isuuf sababa jechuu ni dandeenya. Ammas qabxii 39 sadarkaa sadaffaarratti argama Aston Villaan dursaa liigichaa Arsenaaliin qabxii 5 kan inni caalamu injifannoo qabxii 6 injifannoon kaleessaa kun taphattoota Arsenaal leenjisaa kilabichaa Mikel Arteetaa fi akkasumas immoo deeggartoota kilabichaatii fi hiikaa guddaa kan qabudha. Aston Villaan waggoota darban Arsenaal shaampiyoona kan taane gufuu guddaatti taate kan ture kaleessa garuu taphattoonni ga'umsa olaanaa mul'isuudhaan halluu isaanii kana dirree keessatti kan isaan baatanii taphataan Aston Villaan Morgan Rogers taphaan booda yaada kenneen kilaba cimaa liigichaatiin mo'atamuun fokkisaa mitii Arsenaal injifachuun ni malaaf jechuudhaan kan inni dubbate. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan immoo ga'umsa taphattoota kootti booneera jechuudhaan taphichaan booda kan inni dubbate kaleessuma taphoota birootiin Chelsea fi Bournemouth goolii lama qixa kan isaan xumuranii Chelsean durfamurraa ka'ee carraa dursuu 2-1 argateen boodarra goolii irratti galeen ammas gara injifannootti osoo hin deebiin Chelsean kan inni hafee Chelseadhaaf Palmer peenaalitiin Enzo Fernandes ammoo taphaan goolii lamaan galchaniiru. Bournemouth fi Brooks akkasumas immoo Justin Kluivert goolii taphattoota galchanii tapha biraatiin Old Trafforditti Manchester United Wolves waliin tokko qixa kan ba'e daqiiqaa 27 irratti Joshua Zirkzee goolii
ittiin dursu Manchester United galcheetti kan ture daqiiqaa 45 irratti Ladislav Kereji goolii qixxeessitu kan Wolves galcheera torbee sadii dura Wolves dirree fi deeggarsa fuulduratti Manchester Unitedin goolii 4-1 mo'atameeti kan ture ga'umsa gadaanaa mul'isuudhaan taphichaan kan mo'atame kaleessa garuu dirree finaala Old Traffordtiin qabxii tokko milkeeffatee Wolves kan deebi'ee taphoota 11 darban walitti aansee mo'atameeti kan ture Wolves kaleessa garuu osoo hin eegamiin qabxii tokko Manchester United irraa kan fudhate Wolves onkoleessa booda qabxii jalqabaa liigichaan kan inni argate ammas injifannoo malee Premier League Englandiin Aston Villa Wolves imalaati kan jiru Burnley goolii 3-1 Newcastle Unitedin kan mo'atame Newcastle fi Joelinton Yohane Wissa fi akkasumas immoo Bruno Guimaraes goolii sadan kan isaan galchanii taphabraatiin Everton dirree finaala goolii 2-0dhaan Nottingham Forest injifateera Garnariif akkasumas immoo Baarii goolii injifannoo kan Aston Villa galchaniiru Premier League England kun Borussia Fudhan Sunderland Manchester City Liverpool Leeds United Crystal Palace Fulham Brentford Tottenham waliin kan morkataan isaa Premier League England kan Arsenal qabxii 45 dursaatti kan jiru garaagarummaa qabxii 5 tapha qixxeessitu tokko kan qabu Manchester City qabxii 40 sadarkaa lamaffaarratti kan argamu Borussia Manchester City Sunderland kan injifatanaan garaagarummaa kana gara qabxii lamaatti deebisee kan deebisu ni ta'a Fuad Bunno Baddaleerraa taphattoonni Arsenaal nabuun saniiru Gabriel Jesus goolii isaa jalqabaa galchuu isaatti gammadeera kan jedhe akkasumas Musaab odeeffannoo waancaa Afrikaatti wal qabatutti waan darbu Taanzaaniyaan yeroo jalqabaatiif ramaddii kan darbitee taphoota ramaddii xumuraatiin kaleessa ramaddii caatiin Nigeeriyaa Tunisiyaa fi Taanzaaniyaa ramaddii irraa kan isaan darbanii Nigeeriyaan harka dhibba taphoota ramaddii hunda injifachuudhaan kan darbitee kaleessa Uganda waliin taphachuudhaan Nigeeriyaan goolii 3-1 tapha kana Nigeeriyaan kan injifattee Onyedeka goolii 2 akkasumas immoo Onuachu tokko dabaluudhaan Nigeeriyaan taphoota ramaddii sadanuu injifannoon kan golabdee kan Uganda mo'amurraan baraaremu Rogers Mato kan inni galchee taphichaan goleegaan Uganda Salim Magalu boqonnaa deebii daqiiqaa 55ffaatti kubbaa sarara penaaltiin ala harkaan waan tuqee fi kaardii diimaadhaan dirreedhaa kan ba'e sababa kanaan Ugandaan taphattoota 10 taphachuudhaaf kan isaan dirqamanii Nigeeriyaan qabxii 9 sadarkaa tokkoffaa ramaddii kanarraan kan darbuu mirkaneeffatte jalqabas darbuu mirkaneeffatte kaleessa gara dirree kan seente Ugandaan qabxii tokkoon dorgommichaan ala ta'ushee kan mirkaneeffattee ramadduma kanaa morkiin Taanzaaniyaa fi Tunisiyaa goolii tokko qixaan kan xumuramee biyyoonni lachanuu gara marsaa nuti darbuu mirkaneeffataniinu kan mirkaneeffatanii Tunisiyaan qabxii 4 lammaffaan kan darbitee Taanzaaniyaan ammoo qabxii 2 sadarkaa sadaffaa gaariin ramaddii irraa darbuu mirkaneeffatteetti biyyattiin yeroo jalqabaatii fi ramaddii irraa gara marsaa nuti darbuudhaan seenaa haaraa kan galmeessitee biyyattiin injifannoo malee waancaa Afrikaa kanaan ramaddii irraa kan darbitee taphoota 3 taphatteen 2 qixa bahuun tokkoon kan isheen mo'atamte ramaddii daatiin Senegal Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo fi Beeninii isaanis darbaniiru kaleessa Beeniin Senegal waliin taphachuudhaan Senegal goolii 3-0 tapha kana kan injifattee Seek akkasumas immoo Habib Diallo fi Chiriif Indaye goolii injifannoo Senegal sadan taphattoota galchanii tapha biraatiin Botswana fi Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo waliin morkachuudhaan Riippaabilika Dimokiraataa Koongoon goolii 3-0 taphicha kan injifattee ramaddichaan Senegal fi Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo qabxii qixa 7 walitti qabachuudhaan garaagarummaa gooliitiin Senegal tokkoffaan Riippaabilika Dimokiraataa Koongoon lammaffaan kan isaan darbanii Beeniin qabxii 3 gara marsaa nuti darbu kan isheen mirkaneeffattee arrasitti fudhaan ramaddii 8 Equatorial Guinea Algeria Sudan Burkina Faso ramaddii Faatiin Gabon Cote d'Ivoire Mozambique Cameroon waliin kan morkatanii ta'u